Baganagaan dhuftan. Barnoota keenya guyyaa guyyaan isin bira akka ga'u ammuma subscribe, like godhaa. Miseensa maatii barnoota keenyaa ta'a. Kana malees namoota dhuunfaatti barachuu barbaadaniif barnoota dhuunfaa qopheessineerra. Biyya kamiyyuu keessa jiraattan hojii guyyaa guyyaa keessanii osoo hin dhaabiin mana keessanii irraa barachuu ni dandeessu. Guyyaa sa'aatii tokko qofaa of keessanii yookaan ijoollee keessanii barsiisuu ni dandeessu. Ammuma karaa immoo Telegram yookaan WhatsApp lakkoofsa bilbilaa iskiriinirra galmaa'aa barnoota yaalii guyyoota 3 bilisa argadha. Isin waliin barachuuf hawwii guddaan qaba. Har'umaa galmaa'aa. Jechoota sagalee dheeraa akkamitti barreessina yoo jettan jechoota sagalee dheeraa maal akka ta'an dura ilaaluu qabna. Sagalee dheeraa jechuun jecha keessatti dubbachiiftuu gosa tokko lama walitti aananii yeroo dhufan fakkeenyaaf a, e, i, o fi u. Kunis hiika jechaa jijjiiruu danda'a. Fakkeenyaaf isa tokkoffaa caalaa yoo jettan caa amma agartee arraba keessanii irratti sagaleen dheerannaan dubbachiiftuu caa fi aan lama qaba. Inni lammataa immoo laa maal ta'a dheerata. Haala kanaan barreessitu. Inni itti aanu immoo waadaa yoo jettan waa amma agartee arraba keessanii irratti sagaleen dheerannaan dubbachiiftuu waa fi aan lama qaba. Inni lammataa immoo daa maal ta'a dheerata. Haala kanaatiin barreessitu jechuudha. Kanaaf sirriitti hordofaa. Inni itti aanu immoo baala yeroo jettan baala yoo jennu baa fi inni lammataa laa jettanii dheeressitanii dubbachiiftuu lama dubbifamaa tokko. Dheeressitanii dubbachiiftuu lama barreessituu dubbifamaa tokko baala. Itti aanee beekaa yoo jennu amma bee achiin booddee kaa bee yoo jettan dubbachiiftuu lama qaba jechuudha. Achiin booda kaa jechi kun beekaa. Sirriitti hordofaa. Warree laayik hin goone laayik gochuu hin dagatina. Itti aanu immoo jechi kun deemaa yoo barreessitu dee barreessaa. Achii booddee maa. Kanaaf dubbachiiftuun dee yoo barreessitu daa fi lama. Tolee maa yoo barreessitan maa fi aan lama jennee haala kanaatiin barreessina. Tolee itti fufna deemaa. Inni itti aanu immoo eelee yoo jettan amma sagalee hin dheerata. Eelee agartanii eelee lama jechuudha. Lama ta'a. Eda'uu eelee jennee haala kanaatiin barreessina jechuudha. Nu waliin shaakaluu dandeessu. Itti aanu immoo figaa yoo jettan inni lammataa gaa jenna jechuudha. Tolee figaa. Itti aanee sidaa yoo jettan jalqabaan inni lammataa immoo daa walitti fidaa. Itti fufna diimaa yoo jettan arraba keessanii irratti sagalee dheerannaan dubbachiiftuu daa fi lama qaba. Inni lammataa immoo maal ta'a dheerata. Haala kanaatiin barreessitu dubbistu. Jechi kun diimaa. Itti fufna boonaa yoo jettan boo fi inni lammataa naa jettanii haala kanaatiin barreessitu dubbistu. Boonaa. Lootii loo barreessaa.
achi booddee tii lootii. Kanaafuu dubbachiiftuu loo yoo barreessitan laa fi oo lama tolee. Tii yoo barreessitan taa fi ii lama jennee haala kanaatiin barreessina tolee. Itti fufnaa foonii yoo jennu amma foo achiin booddee nii foo yoo barreessinu faa fi oo lama qaba jechuudha. Achi booddee immoo nii foonii. Itti fufnaa mooraa yoo jettanii moo achiin booda dhufu raa inni lammataa raa jennee mooraa barreessina. Itti fufnaa si'aan immoo muuzii yoo jennu amma haaluma kanaatiin barreessina. Muu fi zii muuzii. Haadha haa fi eda'uu haadha. Chaanaaliin kiyya warri subscribe hin goone haga ammaa subscribe like gochuu hin dagatinaa. Waanan ani isin gorsu maalidha? Yeroo barreeffamallee barnoota kamiyyuu sutaan deemtanii yoo deemtan isiniif galaa deema. Mudannoo hin barbaachisu. Yerootti sirriitti waliin hin barannaa. Kanaafuu